nagaan isiniif haa baay'ee hordoftoota YouTube channel kiyya video kabaraatiin ufeen jiraan sinin jedha I love you miss you Alen keessummaa ajaa'ibaa tokko fidee ufeen jira jechuudha. Keessummattiinis eenyudha yoo jettanii video ishiitiin ilaaluu dandeessu garuu maqaan ishee itti gaafatamtuu fi xiinxaltuu dhiiraa jedhamti. Mucayyoon jechuudha. Itti gaafatamtuu fi xiinxaltuu warra dhiiraa jedhamti. Kaayiroo jiraatti. Magaalaa Kaayiroo keessa jiraatti siniin jedha. Yaa viidiyoo ishii waan isheen jettu akkamitti akka isheen xiinxaltee akkamitti akka isheen dhiira gamaggamtee bira geessee walumaan ilaalla jechuudha. Dhiirota biyyootaan gamaggamtee jechuudha. Dhiira sa'eessaatu gaayilaaf gaariidha. Dhiira sa'eessaa yoo heerumtan sinii ta'a. Kan jedhu tokko fiddee dhufte jechuudha. Mee walumaan ilaalla. أهلا وسهلا حتى فاتي دافن أمس بريدا ساد أمور في نقول رارا سايومو مالي نامور في بيتني دوران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيني في رحمني بكما إسنجرتنو إسني ودينا جرات صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نبي جرات صلوات بوسا كان إسنين جدو فاتين إلا ورقة كي نادو دلو مكوني سيچه رموتي يوم قبان نيجو isi warri ijoolleeni dhiira eessaatti heerumtan isinitti himu dhiira suudiitti heeruma maaliifan dhiira suudiitti heerumaa jedhe beektanii isin waa lama waa sadiif tokkoffaa ilaa amma kan Dubaayis wal bira qabee ilaalee kan Kaayiroo kan Beeruut kan Kuweet wal bira qabee ilaalee dhiira suudii wajja dhiirri suudii yaa obboleettii koo sitti himu qotuu hin daganne aramuu hin daganne re'ee tiskuu hin daganne qorran daganne dhagaan daganne hin beekta biyya Oromiyaa keessa akkatti jiraataa dhufne inni Dubaay gara guddeessa dhiifa manaa godhaati makiinaa oofu inni kan keenyaa wagaa wajiin hin jiru silaayyuu wana taa'u karaa Kaayiroo kana wajiin dhiiraa baay'een jiru wallaahi laazim waalee shanan qaanfadhe jarri hojjechuu dhiisuu miti la jarro jechuudha isumiti hojii dhiiraatu jiru. Igaa viidiyoon na jalaa dhumataa jira kan hundaayyuu gammatee ilaaleera jechuudha. Kan Dubaayiif kan Suudiitiif kan Kaayiroo qofatu hin ta'in bakka hundaayyuu gamaggamee ilaalee kaalkuleet godhee ilaaleen keessaa cuunfee isinii fidee tokkoffaa ijoolleen Suud Arabiyaa ituu shortaa bakkatu akka nama wushuu baratee ta'e akka nama kaaraatee baratee fiigee waasii fiduu danda'a. Yoo ati galtee hora horsiifte qotee si bulchuu danda'a. hojjetee si jiraachisuu danda'a. Kanaa jedhe yaa Rabbi ati naa qoodi ijoollee wallaahi laazim yaa Rabbi ati naa qoodi. Ila qoosaa miti la wallaahi qoosaa miti dhiira suudii jechuudha. Qotuu hin daganne aramuu hin daganne re'eetis kun daganne hoolaatis kun daganne fardatis kun daganne kanaa jennaan isaa immoo rakkoo wayisitti dhufe amma barataniiru ituu shorxaa jalaa fiiganii bawwedhanuu. Dandeetti waa hundaa qabu kanaafuu jennaan gizeen na hanqate dhiira suudiitti heerumaa gurra keessanitti calawu. Okay. Egaa duraan dursa siifaa kennu siin jedha habiibti yaa galbi ayooni aleen siifaa kennu. Waan barbaadu siifaa kennu waan hawwite siifaa kennu garuu gamaggamtee dhiirota hundumaa gamaggamee ilaaleera yeroo hedduu saampilii tokko fudhatteetumoo kanatti gamaggamtee maaliin gamaggamtee maal jechuudha deebinuu deebisi ammas viidiyoo kan biraa hojjedhuuti silaatti gaafatamtuu of gootee xiinxaltuu of gootee gamaggamee ilaaleera dhiirota gamaggamee ilaaleera. Dhiira Saawudiitu jireenyaaf gaarii dhatte yeroo dubbattu immoo nama kofalchiisti re'ee eeguun irraanfanne hoolaa eeguun farda eeguun irraanfanne yeroo itti immoo nama kofalchiiste jechuudha mucattiin baay'ee na kofalchiiste. Anyways haa qoostus dhugaa isaa dubbattu garuu dhugaan jirtu akkanadha. Gaa'ela irratti yookaan hireedha kun gaa'ela jechuun hireedha kennaadha mooti hireedha kennaadha namni kamiyyuu yoo dhufee Kiristaanas haa ta'u Musliima waan Rabbi kenneefitti heeruma waan Rabbi waan Waaqni kenneefitti heerume fuudhaa jechuudha malee isa Saawudii jiru filadhaanii isa Kuweet jiru filadhaa isa Dubaay jiru filadhaa
isa Awurooppaa jiran filadhaa everywhere jedhee ulaagaa kaawwatee milkaa'uu dhiisuu danda'a namni jechuudha. Warri Dubaay kana beeku, warri Saawudii kana beeku. Kanaaf dhiira Sudaan, dhiira Saawudii wayya, dhiira Dubaay wayyattee yoo ulaagaa kaawwattee si milkaa'uu dhiisuu danda'a. Inni kan kee miti, filannoo kee miti, riskii waaqatu sii kenna. Rabbitu sii kenna jechuudha. Namni sun kan keeti yoo siin jedhe Awurooppaadhaa sii kennuu danda'a. Namni sun kan keeti yoo siin jedhe biyyoota Ameerikaa keessaa fidee sii kennuu danda'a. Kan kee jechuudha. Yookaan immoo namni sun kan keeti yoo siin jedhe biyya keessaa sii kennuu danda'a. Kanaafuu fuudhaaf heeruma gaa'ela irratti filannoodhaan abadan hin danda'amu. Nama kamiin wal madaalchisuu hin danda'amu. Dhiira sa'eessaa wal madaalchistee dhiirri asii gaariidha, dhiirri asii tukaandoo baratee, dhiirri asii ushuu beekaa, dhiirri asii re'ee eeguu beekaa itti wal madaalchistee namaaf milkaa'uu dhiisuu danda'asi. Mitis filannichis ulaagichis akkanaan miti. Hireedha, kennaadha jechuudha. Silaa osoo filannoo ta'e, osoo akka barbaadan ta'e namni nama barbaadettis yookaan namni barbaadeen fuudhu nama barbaadettis hin heerumu. Sila ofii isaa barbaadee dhaqee bira ga'ee heeruma ture, dhaqee bira ga'ee fuudha ture. Osoo ofii barbaadamuudhaan filannoodhaan ta'e jechuudha. Kanaafuu warra Saawudii jiranis yookaan kee ta'anii waaqni si eeyyamnaan rabbi si kennina hankeeti. Warra Dubaay jiranis diraayivarii haa godhanis hankee taana hankeeti. Warri Kaayiroo jiranis hojii haa dhaban hankeeti jedhamna kankeeti. Si gale habiibti. Kaayiroo anyways hojiin dhiiraa hin jiru. Kaayiroo si jammarii karaa Ijiptii Kaayiroo ijoolleen keenya kan achiin turanii fi karaa sana darbanii biyyoota Awurooppaa waan dhaqaniif hojiidhaaf miti kan dhaqan achi. Durumayyuu karaa sanarra darbanii achi turanii akka baqataatti turaniitu achirra darbanii biyyoota Awurooppaa dhaquudhaaf kan isaan eeggatan carraa. Akkuma ta'etti hojiin hin jiru. Keessatti hojii dhiiraa immoo hin jiru. Kanaafuu osoma biyyittiima sana keessa warra jiraatan biyyuma Kaayiroo sana keessa osoma hojiin qabaatiin warra jiraatan kan kun namni kun kan keeti jedhee ta'u waaqarraa olii samiirraa rabbi biraa sii kenname diduun dandeessu. Eessa deemta waan rabbi sii kenne waan waaqni sii kenne kan keeti yoo siin jedhe diduun dandeessu. Ameen jettee fudhattaa jechuudha. Habiibti sii galee inshaallah sii gala. Kanaaf atillee warra yookaan nama kofalchiisuu viidiyoo kana dalagdee ta'a yookaan muudii qabachuuf dalagdee ta'a yookaan ijoollee Saawud Arabiyaa jiranii xuquuf dalagdee ta'a. So garuu dubbiin keewwatti yaadanis nama hin aarsasi nama siin kolfisiisa. Osoo shurxaa baqatanii ispoortii baraniiru, ushuu baraniiru, tukaandoo baraniiru jettee tokkoon hojii isaan hojjetanis asirratti yaasteetta. Anyways rakkoon qabu hojiin nama siin qaanessu. Humaas miti biyya keenyatti warri keenya horii eeganii nu guddisanii armaaramanii nu guddisanii re'ee horsiisanii hoolaatis kanii kuni hojiidha. Hojjetanii gaala warreen naannoo gara Affaar Sumaalee gaala jedhanii ijoollee isaanii guddifatanii hojii waan ta'eef rakkoon qabu. Ammas isaaniif galii argamsiisna waa fedhe haa hojjetan. Gaafa biyya dhufan garuu gaafa biyya gara biyyaa dhufan garuu deebi'anii marree eegu sitti hin fakkaatin. Deebi'aniillee hoolaa hin eegan. Maal jennaan gaa atamma biyya sana hojjettee ijoolleen keenya biyyoota Arabaa hojjetanii dhufanii baadiyyaatti galanii ganaa ammas re'ee eegaa akka warra keenya duriitti re'ee tiksaa hoolaa tiksaa horii eegaa jiraatu taana sirrii miti kun jijjiiraman agarsiisne jechuudha. Maaliif ba'anii hojjetarre? Maaliif biyyoota garaagaraa dadhabaniire? Isa dadhabanii dhufanii boqachaa itti tolaa jireenya hamma tokko fooyya'aa kan maatii isaanii isa durii baadiyyaarraa fooyya'e jiraachuu qabu. Dirqamaa jechuudha. Anamma akka maatiin koo jiraatanitti abadan yoomiyyuu jiraachuu hin danda'u ganaa deebi'e jechuudha. Akka warri koo dur yeroo qonna qotanitti ammallee magaalarra jiraatu akka innaa dur horii horsiisanitti akka sanaatti deebi'ee eegaa jiraadha jechuun waan hin yaadamne. Akkanuma ijoolleen keenyas dhiira Saawudiitti haa heeruman garuu ganaa ammallee hoolaa haa eegu jechuun sheem hin ta'u. Yaadamu malee jijjiirama agarsiisuu qabu. Magaalarra jiraachuu qabu. Magaalarra taa'anii daldaluu qabu.
waan qabaniin daldalanii jiraachuu qabu. Gana gadi deebi'anii biyya sanatti biyya baadiyyaa keessa iddoo ibsaan fa'aa hin jirre kana jiraatu hin ta'uun siin jedha sii galee xiinxala kee fooyyessi gama kees fooyyessi ijoollee siin dogoggorsiini dhugaa waaqaa siniin jedha viidiyoon shi sheerii baay'ee qaba maaliif akka ta'e hin beeku namoonni baay'ee dhugaatti fakkaachuu danda'a namni dhugaa fudhatu jira ani garuu akka koomadiittan fudhee haa ta'uyyuu malee namni immoo miidiyaarra bahee yeroo waa tokko dubbatu namatti waa dabarsuunsaa hin oolu. Namatti waa transfer gochuun isaa dirqamadha. Kanaaf wanta badaa immoo namatti transfer gochuun gaarii miti. Sirreessuudha. Isiniin jedha hordoftoota kiyya. Thank you so much. Yoo dogoggore sorry dhiifamu.